Hayyee Dr. Hundaasaa Asheetee har'aata biyyoolessa Oromiyaa irratti dhiyaattanii marii taasisuuf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan durseen galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomii atillee ulfaadhu yeroo kee fudhattee na haasofsiisuu keetiif ulfaadhu. Hayyee Dr. yeroo ammaa kana PP'n ofiin Oromiyaa bakka bu'a jechuuf waraana bilisummaa Oromoo waliin mariin hin jiru. Waboo balleessuuf karoorfadheetan karoora sana immoo hojiitti hiikuuf soso'aa jira jechuudhaan tooftaaf tarsiimoo PP'n hordofaa jirtu kuni kan dur waggoota dheeraa habashoonni dabaree itti wal furaa turanirraati maaltu adda godha? Waa tokkollee addan godhu addin jiru. Kanaan duras paartiin humna Habashaa wal funaanee marii biyyaa goone irra jedhanii dabarsaniiru. Innis soba ta'uusaa beekame ammas sanumaa egaa Oromoon utuu bakkee bu'a jedhaniitu Amaara bakkee bu'anii hojjechaa akka jiranis addunyaa guutuu beeka. Saba keenya qofa yookiin anaaf si qofa miti. Gowwoomsaadhuma garumaa inni wanta achirraa hubannu hammam gurmuun aangoorra jiru kun ciniinnatee aangoorra turuudhaaf fedhii hamaa akka qabuu fi isa yoo humnaan dhaqee Finfinnee keessaa humni dhufee baase malee dabaree umurii nama tokko bira darbanii umurii Abiyyii fi gurmuu amma jiruu kana kan Amaarotaa kana bira darbanii dhaloota biraayyuutti dabarsuudhaaf deemu. Maaliif inni akkuma argitu karoora gaafa ittiin ka'an siidaa Minilik ijaaranii kan Haile Sillaasee fi Mangistuu Faarsuutti gatta'anii walitti da'amuu sana faarsanii Oromoo Amaaraa maaloo jedhanii sagantaa sana lafan keenya hin dhiifne isaanii durumas immoo an dhiisaniif isin jiru. Otoo silaa eenyummaa sabaa fi sablammii biyya sanaa keessa jiru ulfina qabaatanii isuma silaa Ihadeg jedhan sanayyuu hammana jibbanii jiksanii duula kana fakkaatu Oromiyaa keessaa fi biyya Tigreetti gaggeessanii ture. Eertiraa waammatanii, Sumaalee waammatanii, Turkii waammatanii, biyya Arabaa irraa duroonii kadhatanii keessumaa amma lixa Oromiyaa kana namatu dubbachuu dide malee wanti hin goone hin jiru. Baruma 2018 kaasanii amma irraatti naannoo lixa Oromiyaa kana duguuggaan sanyiis summiitti facaasuunis jaarsaaf jaartii daa'ima ajjeesuudhaan wanti isaan hin goone hin jiru. Kanaafuu wanti adda ta'e hin jiru. Wal faana'uu yeroo irraa yerootti jajjabaatanii tooftaa lafa kaawwatan itti deeman sana isarraa immoo baranii tooftaa haaraa lafa kaa'aa akkamitti waboos akka balleessan, akkamitti akka warra wayyaanee arinnat kanas akka balleessan karaa baay'eetti deemaa jiru. Kanaafuu wanti adda ta'e hin jiru. Waan dabalatamee jira malee karoora isaanii keessaa. Gaariidha ulfaadhaa. Waan amma kakkaastan irraa komee karaa adda addaa fi gaaffilee adda addaa uummatarraa illee nu dhufu waan garii na yaadachiise. Namoota baay'ee maatiin isaanii jalaa dararamaa jiranii ala kanallee jiraatan kan jabinaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan namootuma maqaadhaan beennu yeroo waraanni kun gargaarsa tokkollee hin qabaanne keessatti warra waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan maatii isaaniidha. Kan yeroo ammaa kanatti hidhamaa, saamamaa, ajjeefamaa, bakki isaan buuse wallaalchifamaa jiru humnootuma kanaani. Kunis waan qabxii masinsila kaastan maqaa waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhatanii qabsaa'otaa fi maatii qabsaa'otaa miidhanii bifa wal fakkaatuun immoo uummata Oromoof woboo adda kutuu, woboo jibbisiisuu isa jedhu sana wanneen kun numa mirkaneessa. Egaa kaasne lafa dhibee hunda isaa tuttuquun barbaachisaadha. Humnoota kana duuba ta'anii kanneen jajjabeessan diina qofaa miti. Qaawwaan kun akka inni banamu kan tolche namoota ala kanaa caasaa waraanni bilisummaa Oromoo diriirfateen alatti maqaa waraana bilisummaa Oromoon horii walitti qabanii kan hoogganni waraana bilisummaa Oromoo quba hin qabne
waraana jalatti quunnamuudhaan woboo diigaa jiranidha kan jedhamullee ni dubbatama. Sirna ala deemuu caasaa ala deemuu akkasii kuni yeroo adda addaatti bifa komeedhaanis hin ka'a. Kanarratti maal jettu maal quba qabdu? Uummanni keenya akka inni kana hubatee yeroo isaa beekumsa isaa qabeenya isaa dandeettii isaa bakka maleetti akka hin baasne. Kana baasuu qofa immoo miti. Maallaqni har'a sirnaan ala ergu suni Oromoo fayyada jedheen baasa'an ofirraa garuu dhaqee waraana bilisummaa Oromoo diiga. Ijoollee Oromoo akka malee wareegaman feesisneef saaxila. Maatii namaa saamsisa. Isa kanaafi harka duubaatiin yakka kana keessatti qooda fudhachuu nama taasisa. Isa kana uummanni akka irraa of eeggatuuf asirratti maal jettu? Keessattuu namoota biyya alaatti ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jiraniif. Eenyu Abdiisaa, Shimallis Abdiisaa illee shaneeni muka caccabaa baattee shan taatee deemtu torban tokko faana kennachaa ture Biraanuu Juulaan. Booda immoo torban lama fa'ii torban sadii kanan darbitu jechaa ture. Torban sadan sun torban lamaan sun waggaa lamatti jijjiirameet. Torban lamaan suni yookiin torban sadan sun waggaa sadiitti jijjiiramee har'a waggaa afuriif deemaa jira. Waboon baduu mannaa walfaana babal'atee amma Bulee Horaa magaala qarqara ga'utti amma Boorana naannoo hunda dhuunfatutti amma darbee lixa Oromiyaa kana baay'ee isaa dhuunfatutti akkuma dhiyoo kana dhageesse amma namichi Kanaadaa irraa gale tokko shaneeni magaalaawwan 398 keessaa qabatteetuyyuu taaksii funaannachaa jirti jechaa kan ture sana dhageesseettatu TVdhaan kaleessa gadda dubbatu. Maal argita gaa humnaan nama ajjeesuun sun dargaggoo bakkee arganitti ajjeesuun sun fakkeenyaaf isuma dhiyoo ajjechaa caaluu yaadatta. Ajjechaan gaafatti baay'atu mana wajjin gubuun gaafatti baay'atu dargaggoon baqatee bosonatti galee falmiitti nagattaa'u walfaanayyuu inni silaa isaan torban tokkotti balleessina jedhan waggaa afuritti gaafa cehu mala biraa barbaadan. Mala sana keessaa kan waggaa darbee dhageenye waggaa tokkoo fi akkas yookiin ji'a 8 dura dhageenye na magaala Sanqallee jedhamtu achi naannoo Amboo sanatti ijoolluma Oromoo goofaree akka guddifatanii waboo fakkaatanii biyya keessa deemanii biyya saaman. Sana booda sabni silaa Oromoon amma waboo kana hunda akka jibbuu fi akka ofirraa ari'u yoo xiqqaate illee bilbilee kun as dhufaniiru asiin darbaniiru jedhee akka warra loltuu warra Eertiraa fi kan Amaaraa kana yookiin immoo kanuma federaal jedhamu kanatti waamee akka ficcisiisuuf ture. Sana booda ijoolleen Oromoo silaa hammi ta'e baqatees wabootti makamuunis nima jira. Silaa karoorri isaan baasan sun baay'eensaa hamma tokko hojjetee fi jira jechaadha. Isuma amma samoona kana dhageessu naannoo Jibaat, Noonnoo, Tuqur Hincinni, Daannoo, Horroo Guduruu, bakkeewwan baay'eetti jechuudha. Waboon nama saame Salaalee Gindabarat, Jalduu, Midaaqanyii, Calliyaa kana kanatti keessa waltajjii Oromiyaa kana keessatti waboon nama saame jedhanii waboo fakkaatanii halkan faana nama dhaqanii horii ammana 100 sitti murteessine 200 sitti murteessine jedhanii uummata saamutti gatta'anii jechaadha. Kun wabootoon ta'in egaa alaabaadhuma ABO kana harka fa'itti keewwatanii goofaree kana dheereffatanii yookiin shurrubbaa dhahataniitu maqaa wabootiin alaabaa ABO qabatanii walumfaanayyuu amma kan hin dhagaye gara naannoo Dirree Hincinniitti Amaarotatu nama 6 ta'eetu dhiyoo kana nama 9 ta'anii dhufaniitu balbala rukutanii loon keessan barbaannaa sangaa meeqa qabdu dhageenya irra sangaa jaamoo akkas qabdu midhaan dhaachuu barbaannaa tuullaa keessan dhaanna jedhanii dhufanii dubbatu. Jarri kana dubbatan Amaarotuma achitti dhalatanii guddatan yookiin immoo abbootiin isaanii afaan meddee jajallisu ta'uu isaanii mucaa wayii balbalannaa rukutamu gadi bahee ennaa dubbatan dhagayeetu manatti ol deebi'ee amma abbaa isaatti himnaan abbaan bahee mooraa banee kunooti loon fudhadhaa jedhee qawwee qabda jedhanii hin qabu jedhee mana sakatta'anii ka'anii loon
ja'a fudhatanii ba'an. Sana booda mucaan abbaadhaan maal jedhaa kun waboo miti. Amaara wanni dhaani loqoda isaaniitinuu hin beektu. Kanaafuu kun ijoollee Oromoo miti jedhee abbaa amansiisee jarris loon uffatanii deemanii gassiqanii midhaan dhaatanii akkasitti abbaa barbaadan ajjeesaa jiru jechaadha. Kun warra Amaaraati. Ijoolluma Oromoo immoo kan taate afaan Oromoo kan dubbattu kan suuqii namaa dhufanii faarmaasii dhufanii saaman wanni immoo jaarmaa jechuun akka faarmaasii yookiin immoo mana daldalaa birayyuu darbanii narsoota hospitaala keessa hojjetan 10,000 sitti ramanneerra nama manuma mootummaa keessa hojjetuyyuu 20,000 sitti ramanneerra jedhaniitu akkanatti itti ramadu jechaadha. Yoo guyyaa akkanaa hin dhufne hin finne taate si ajjeefna jedhu dhufanii tajjeesu. Namootiin isaan itti ramadan sun immoo namootii waboodhaaf quuqama qaban. Namootii waboo qarqaaru jedhamanii beekamanidha jechaadha. Amma gaa kanarraa maal hubattaa? Eega wabooni ani kan hin dhimmuuf kana na ajjeesa ta'e jechuun attam godhee ture na ajjeesa ofuma isaati anoo nan qarqaaraa wajjinan hojjedhaa na ajjeesuun danda'u jechaadha. Namooti akkasii ajjeesu. Naannoodhuma shanan sanattis gara naannoo shananii fi dirreen cinnitti namni wayii kan faarmaasii qoricha wayii gurguru jira. Isa dhaqaniitu nuti waboodha jedhanii nama sanarraa horii fudhatanii makiinaa isaas fudhatanii isaas ilma isaas ajjeesanii deemanii jechuudha. Kan kana godhe ennaa jedhan egaa maqaa wabootiin kana godhu jarri sun immoo qorichaa fi waa tokko tajaajila waboodhaa kennaa nama turanidha warri du'an kun. Kanarraa maal bartagaa waan lama hojjechuudhaaf piippiin tattaafatte jechaadha. Tokko namootii waboo qarqaaran sana ajjeesuudha. Lammaffaa immoo maqaadhuma wabooyyuu xureessanii namni akka jibbu gochuudha. Kanarratti hojjechaa jiru garaa jabinni isaanii amma jaartii dandeessee hin deemne daa'ima xixiqqoo waggaa 2-3 ajjeesu. Kan godhaniif namni itti kaka'ee waboo sana yoo jibbe waboo hin balleessina kan jedhu karoora sana qabu jechaadha. Egaa kuni waan amma haaraa itti jajjabaate malee karoora sana lafa wanniidhaan harka lafa jalaatiin namootii dhaloonni isaanii biyya sana ta'e yookiin immoo ijoolleedhuma waboo kan qabamtee booji'amtee manadhaa turte baasanii mindaatti kennanii leenjisanii akkanatti hojjechiisaa jiru. Namooti akkanii keessaa amma tokko kan maqaa isaa irraanfadhe mana hidhaa Ambootti hidhaa ture. Achi namni horii baasee maal jedhee gubboo kanaan bahe. Gurbaan kun bahee Finfinnee keessa dhokataa jira jedhan. Garuu takka ture maal ta'a? Mucayyoo Ijiptitti baqattu fakkaatte biyya Ijiptitti baqatte tokko fuudheetu ishiin achi deebitee ishii fuudhee wajjin jiraatu. Gurbaan kun leenjisaa waboo ture. Isatu ijoollee leenjise kanatti bilbilee lafa bakkee akkanaati isinii kennineerraa Finfinnee keessaa maqaa keessan yookiin abbaa barbaadan ergaa lafa fudhadhaa jedhee lafa kennuudhaan horii barbaadan isinii kenninaa maqaa keessaniin akkaawuntii bannee ol isinii keenyeerraa amma gaasin kan gochuun isinirra jiru achi horii funaannadhaa. Warra sabarraa jechaadha. Ummatumarraa horii funaannadhaa. Abbaa balummoo ajjeesa kan jedhu kanaan ijaaraniitu wabooruma keessa ta'anii jechuudha. Wabooruma fakkaatanii warruma waboo keessa jiraniyyuu hamma tokko qabachuu danda'aniiru jechuudha. Karaaf warri akka waboo fakkaatanii leenjifaman jiru. Warri wabooruma keessa immoo ta'anii warra basaastota piippiin ijaarrate wajjin hojjetan muraasni jiru. Kan egaa wabooni akka tokko ta'ee of qulqulleessuun yeroodhaaf baay'ee barbaachisaadha daddaffiidhaan. Kana ta'uu baannaan komiin saba keenyaa keessa amma dhiyoo kana beeku torban darbe midhaqanyii lafa jedhanitti buldoozarii fi gireedarii gadi ba'anii gubaniitu dhaqanii uffata waboo uffatanii gubaniiti wabootu gube jedhanii namni attamitti iyyuu konkolaataa wanni mashinii silaa daandii nu soqu attamitti ijoolleen kun baatee gubdi jedhee karooree wanni mankaraaree iyyaa jechaadha namni keenya. Kanaaf egaa wanti namni sabni keenya akka hubatu barbaadu dhaga'uu namni danda'u hubatu barbaadu waboon nama isa qarqaaruun ajjeesu ofii isaatiiyyuu qoraan dugdatti gateettitti baateetu dubartii qoraan funaantu
qarqaaraa sangaa nama harkaa fuudheetu lafa qotaa daa'ima baateetu laga ceesisaa humni kana fakkaatu as deebi'ee immoo sabichuma isa qarqaaru ofii isaatiin tajaajilaa ture sana akka najjeefneef akka hin saamne fi qalbiidhaan akka hubatanii fi keessa basaastuun seentee waboo kana balleessuudhaaf tattaaffii akka gochaa jirtu sabni akka hubatu barbaadan. Egaa kaastaniitu baay'ee isaasinu egaa ka'e ololli diyaaspooraa keessatti deemaa jiru kuni qaama waraana bilisummaa Oromoo hoggana waraana bilisummaa Oromoo keessattuu jaalmarroo irratti xiyyeeffatanii olola gaggeessaa jiru. Ololli kun immoo waraana bilisummaa Oromoo fi hoggana waraana bilisummaa Oromoo akkasumas jaalmarroo qofa waan miidhu isaanitti haa fakkaatu malee qabsoo Oromoodha miidha. Gabrummaadha Oromoo irratti dheeressa. Qaamonni kuni amma tuttuqxaniitti ofittummaa ta'uu danda'a waanan jedhee qofti haa ta'uu raas ta'uu danda'a. Kana qofaadha moo akeeka siyaasaa addaa of duubaa qaba maaliif elaaf elaameedhaan furachuurraa daandii ololaa filatani. Nama shakkisiisuu maaliif waan sabaadha waan nama dhuunfaa miti waan jaalmarroon addatti ofiisaaf irraa fayyadamu yookaan waboon irraa fayyadamu addatti qobaatti miti waan sabaadha lubbuutitti ba'aa jira. Inni kuni waan kan ofii qofa ilaaluudhaan ani maaliif akkasiin taane yookaan ani maaliif kanatti abboomne jechuu qofarraa kaasanii badii hamma naga hojjechuun ofittummaa qofadha moo akeeka siyaasaa biraa of duubaa qaba? Kuni gaafii baay'ee hundee qabeessaa fi yeroo dheeraa fudhannee irratti haasa'uun mari'achuun sabni baay'ee mari'achuu qabuudhaan ana qofa dubbachuu otoo hin ta'in warri hayyuu ofiin jedhan yookiin bilisummaa biyya Oromootiif walabummaa Oromiyaatiif quuqamna namootiin jedhan waan kana irratti sirriitti gadi fageessanii qorannoo gochuudhaan marii qulqulluu gochuutu irra jiraatu. Garuu an akka nama tokkootti kan hin hubachaa ture waa afur yoo xiqqaate waan afur. Tokko wabootti nutu abboomaa nutu ijaaree nutu ajajuu qabaa nu harkaa ba'uun irra hin jiraatu inaaffaa jedhu yookiin fedhii jedhu wayii namootiin qaban hima jiru. Namootiin akkasii yeroo baay'ee karaa dhokataa ta'een eega na jala waan nan siin jedhe sana ajajan fudhannee an si to'achuu eegan dandeenye ati baduu qabda yaada jedha wayii mataa geessa akka qaban nan shakka. Jaabaloo baluu jechuun barbaadu namootiin kun namootii amala harree qaban harreen ani hondoo sardoon hin margin jettu sana. Yeroo baay'ee namooti akkasii wajjin ennaan dubbadhu deebiin ani kennuuf nu dhiisiiti wayyaanee numti ishiin aangoorra turte bara otoo aangoorra hin bu'in sagantaa mattakaakaat jedhan tokko qabdi. Namootii tajaajila kennanii jaarmaa isaaniitti hojjechaa turan loltuu jeneraalota illee haa ta'anii yookiin immoo warruma baratan illee haa ta'anii maal baasanii xurataa waan jennu kun sooroma baasan. Sana booda namootiin sun gara daldalaatti seenanii yookiin waan biraa hojjetanii mindaallee fudhatanii jiraatu jechaadha. Jiruudhuma dhuunfaa jiraatu. Kun waboo keessattis hojjechuu irra jiraatu. Namni amma wanaatti tajaajilaa ture amma danda'u hojjechaa ture eebbifamaadha. Haa ta'u malee gaafa immoo namni biraa kaachuu danda'u yaaduu danda'u tarkaanfii daddaffee siyaasawaa ta'e tokko fudhachuu danda'u innaa itti darbu eebbisanii yoo ta'e illee akka gorsaatti duuba ta'anii ilaa muuxannoo kanan qabaa yaada akkasiin qaba jedhanii gorsuudhaan dargaggoo amma dhimma ofiitti darban dhimma ofii sana immoo akkatti mul'atetti hojjetan sana tajaajiluu mannaa bifa inaaffaatiin ilaalanii gurmuu adda addaa maqaa sanaan horii funaananii gurmuu adda addaa qarqaranii isa tokko laaffisuudhaaf tattaafachuun farraa nan argasii nan gaddas. Kan biraa amala gandummaa jira nama biyya alaa kana keessa waan hunda ija dhiphinaatiin ilaaluudhaan ijoolleen iddoo akkanaa horii argatti ijoolleen iddoo akkanaa immoo argachaa hin jirtu. Kanaafuu
horii nuu kennaa jedhanii naannoodhaan wal funaananii waboo sana otoon beekin jechaan otootti yaadin waboo amala gadi xiqqeessuu wayi haala gadi xiqqeessuu irratti uumuu akka otoon beekin jechaadha horii funaananii nama beekanitti erguudhaaf tattaafatu. Sun humni kun akka waltajjaayin sochoone akka caasaa tokko jalatti akka saba Oromootti akka hin sochoone godhaa jechaadha. Kuni rakkoo lammaffaadha. Rakkoon inni sadaffaan namootii dhuunfaati. Isa egaa individual jennu kana. Akkuma argiteetta namooti baay'een ennaa wayyaaneen jabaatte wayyaanee jala kan kaatan miidiyaa adda addaa irratti darbanii kan utaalanii dubbatan booda immoo ka'anii waboonatu tajaajila yookiin natu beeka jedhanii amma Keeniyaatti illee warra Naayiroobitti illee namooti deeman namooti baranneerra jedhanii waan Oromoos waan Tigrees waan biyya sanaas gaaf baarneexaa wanni kan waboo keewwatanii gaaf kan Tigree gaaf kan OPDO warra keewwatantu jiru. Namootiin kun ani dhibamoodhaan jedha. Gaafuma waboon jajjabaatee lixarraa lolu bara 2019 18 keessa waboon balleessaa waan ta'e waan godhee fi helikopterii fa'een Tigree wajjiniin akka hojjetu fa'a miidiyaa irratti baanii kan dubbatan ilmaanumti Oromoo jiru. Idda si jarri kun gadi baanii illee dogoggorree irraa oduun taane arganne jedhanii gadi baanii dhiifamallee hin gaafanne asuma garagalaniit immoo yookiin abbaa waboo ta'uu yookiin immoo TPLF gorsituu ta'uu yookiin immoo as deebi'aniitu dubbataa wayii ta'uudhaaf fedhii dubbataa waboo bakkee bu'aa waboo ta'uudhaaf wal morku. Gaafa namni biraa mee abaluu dubbataa ta'u abaluu maaloo ta'u jedhanii ajajoonni waboo nama wayii jala sanarratti odeessisu jechaadha. Abalu akkasii abalu maaloodha homaan beeku nututti dafqee so maal argitaa achirraa dammaqinsi namootii biyya alaa jiru kun ofittummaarraa kan ka'u malee bu'aa sabichaa bu'aa biyyichaa bu'aa uummata kitila 60-50 ta'u kan rakkoo ijoollee bosonaa keessatti beeloftuu ijoollee lubbuu ishii dhabduu durbaaf dhiira lubbuu fi dhabuu isa dafquu isa beelaan torban tokko lama deemu isa otoon ciisin lukti qamaaca'ee naannoo tokkorraa naannoo biraatti darbee lolaa oolee bulee umurii isaa waggaa 3-4-5 dabarse kan achitti dulloome kana yaadatan kan ofii yaadatu jechaadha ofirraa ka'u. So waan isaan fedhan sun popularity argachuu beekumsa argachuu akka namni isaan baruu fi goota wayii ta'anii mul'achuu barbaadu jechaadha. Qaxxaamuraan akkuma OPDO'n qaxxaamuraan aangootti seentee kunoo biyya hunkuraa jirtu kana inni keenyaas innumti maqaa waboo iyyuu hin beekne waboonuu hin jirtu kan jechaa ture har'a abbaa waboo ta'ee ajajaa waboo ta'ee bakkee bu'aa waboo ta'uudhaaf iyyannoo galfataa gaafa sana dhabe immoo cinaatti goreetu horiis funaanee wayis funaanee gurmuu biraa kan isa jala foqoqummoo uumachuu barbaada jechaadha. Kun walumaa galatti dadhabbina dammaqinsa dhabinsaa fi garajabina fi ofittummaa of jaalala sanarraayyuu ka'a jechuudha. Kanaaf wanti keenya wal borcaa sun egaa naamusa dhabinsa. Ati eessa keessayyuu ta'ii waboo keessayyuu ta'ii kaayyoo dhaabbatteef sana gantee gaafa horiidhaaf yookiin lafa sii kennaniif an boruun jiraadha jettee kaayyicha gantee waan guduunfaa summii diinni guduunfee sitti kenne sana hojjaarraa gahuudhaaf ennaa otoo beekaa otoo hojjettu waboo keessas teessee biyya alaa keessas teessee ennaa sana hojjettu waggaa meeqa jiraachuuf lafti sun maal akka ta'uuf saba ofii gurguranii kaayyoo sana gurguranii horiinumti argamu kuniyyuu jiruunumti jiraatamu kuniyyuu maalinni namummaadha moo sabummaadha moo kana of gaafachuu dadhabuudha jechaadha. Kanaaf naamusa namummaa sana gadi bu'aa ta'anii haala borcamaa akkasii kana saba beela'aa jiru kana saba gubataa jiru kana saba amaarri dhufee lafarraa buqqisee ari'ee itti fincaa'aa jiru kana mataarratti fincaa'aa jiru kana fi madaasaa sana keessa yeroo irraa yerootti tumachuu fi boochisuu fi dhibee namaatiin immoo deebi'anii kolfuu aarii namaatiin gammaduu kana fakkaata wanti walumaa galatti.
Egaa dhugaadha kaasiin kaasfanis yeroo adda addaattis waraanni bilisummaa Oromoo ifatti gadi ba'ee waraanni bilisummaa Oromoo humna of danda'e humna hoggana mataasaa qabu waraana dirree lolaa keessa taa'ee waraana isaa hogganu uummata isaa keessa taa'ee uummata isaa wajjin wareegama kaffaludha malee dhaaba siyaasaa kan biraa kamiinuu kan karaa nagaa biyya keessas jiru ta'ee ala kanattis maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii ittiin daldalanii waliin hariiroo addaas ta'ee hoogganummaas kan irraa fudhataa hin jirre ta'uu yeroo adda addaatti beeksiseera. Kanumaan bira dabarra. Dr. Rundaasaa mee haasaa keessan ammaa keessatti waan hayyuu waan beekaa afaan yeroo baay'ee dubbatamu namoota barannee jedhan yookaan namoota baratan jedhan kana akkamittiin ibsitu hayyuun maalidha hayyummaan beekumsi maalidha barachuun maalidha bu'aansa. Dhugaa dubbachuudhaaf achirratti deebiidhumayyuu hin qabu maaliif seetee wanti ani deebi'ee ofuma koo yeroo baay'ee gaafadhee deebii dhabuufitu jira. Fakkeenyaaf namooti akka Galaasaa Dilboo faa Oromoof qabsoofna jedhee bara baay'ee bosona keessa deemee madaa'ee beela'ee Oromoon beeku as deebi'ee gaafanni waboon shiftaadha jedhu innaa sana dhageessu hiikaa dhabdaaf maal namichi kun ofittummaadha moo hin maraate moo qabsicha gane moo duruutti amanne moo yoo amane eegatti amanne bara kana guutuyyuu maaliif bosona keessa deemaa jettee of gaafattaa deebiin argattu. Kan Leencoo Lataa sanuma kan Kamaal Galchuu sana jaratti ishii fakkeessitee jiraachuudha siifachi bitattiftu kana Arsiin bakkee bu'a jettee illee kan akka Abbaa Nagaa kan akka maaloo jedhan kana yookiin immoo ijoollee kun mana fincaanii dhiquun nuffisiisee biyyatti galte kana isaan suni nan dinqisiisu. Maaliifin jiruu mataa ofii jiraachuudhaaf saba sanaan daldalanii ofii isaaniitti beeksisuudha warra tattaafatin jecha. Namootiin sun sammuu sin qabanii, dandeettii sana sin qabanii, sabboonummaa sin qabanii, hayyummaa isa silaa ani hayyuudha ofiin jedhanii karabaataadhaan morma fudhanii ani hayyuudha jedhan sanas of keessaan qaban beekamaa. Inni biyya alaa rakkoonsaa guddaan basaastuun hin beekna amma namootii Abiyyi ambaasaddar jedhee Minisootaa kaa'e yookiin immoo Kaalifoorniyaa ga'e amma tokko hin kaa'e hin beekna. Warri gurmuun Amaaraa fi Awuroo Amaaraa jette DC jirti dubartiin dhiirri jira. Isaanis ima beekna. Warra immoo akkasuma sammuun isaanii corqa ta'es ima beekna. Rakkoon harki caalli ofittummaadha. Fakkeenyaaf otoodhuma marroonuu hin beekamin innaa obbo Daawud fa'aa jaarmaa kana gaggeessan namootiin $100 kennuudhaan jaarmaa sana to'achuu barbaadan. Yootoo aba'oon bakkee argatee dhaqee aangoo qabatee darbanii ambaasaddarii ta'uu ministeera ta'uu warri hawwan jiru. Jarri kun $100 kennaniituyyuu waggaa 10 doolariin keenya meerree horii keenya kennineetuyyuu qabsoon hiriguun geenye qabsoon keenya laamsha'ee hafee jedhanii ammasuma dhiyoo kana waboon maaliifiyyuu akka wayyaanee yaadannat kana nama 80,000 hin boojinee siin jedhu. Garuu horii isaan kennan yoo argitu yookiin $50 kennu isayyuu waggaa 5 keessatti yeroo tokkitti kennan. Wayyaanee isa waggaa 27 misaayilii fi taankii adda addaa kuufatee achi jiru wajjiniin waboo riphee lolaatti lolu wal bira qabanii ilaalu jecha. Kana gaannaa argitu namootiin kun namooti of dhaadhessuudhaaf nama biraa dhoqqee diban malee marroo jechuun iyyuu eenyu jedhanii gaafatan. Maalitti kennine namichi sun akkuma keenya shaaworii fudhatee siree isaarra ciisamoo akkuma keenya iyyuu shamizii guyyaa guyyaan geeddaramamoo akkuma keenya iyyuu midhaan gaarii nyaatee ansoolaan guyyaa guyyaan jijjiiramee siree kanaarra rafamoo namni kun otoo nyaatiin ji'a tokko deema. Bishaan otoo dhugin guyyaa 3-4 deema. Dhakaa jala buraafatee otoo rafin guyyaa 3-4 keessatti meebisaatii tokko rafa. Aduu fi qorri irratti iyyuu dabaree darbanii namni waggaa 3 dhiisiiti sa'aatii 3
Isa dhiisi sa'aatii sadiyyuu dhiisi. Amma too nama tokko waamtee kottu naasofsiisa waan dhimma Oromoo irratti otoo ittiin yeroo hin qabu sin jedha. Maal ittiin godha yeroo sana? Sa'aatii 24 qixxeenuma qabna. Anis atis namtichis sa'aatii 24 hin dhiyaa hin bari'a. Namni hunduu yeroo qaba. Sa'aatii 8 hojjetu horii isa sa'aatii 8 hojjetu irraa daqiiqaa 8 hanqisee dhufee si wajjin taa'ee haasa'uun barbaadu. Ijoollee isaa wajjin kolfa, ijoollee isaa wajjin taphata, bishaan daaka, hin bashannana, biiraa dhugee TV ilaala. Soofarra taa'ee. Isatuyyuu maaliifin waan anan si ajaje sana dhaga'uu diddee? Maali? Ani intellectualidha. Maali? Ani doktoriidha. Maali? Ani umriin koo deemeera. Maali? Ani abaluun beeka. Maali iddoo kanatti an dhaladhe? So dafeetuyyuu nama komachuudhaan qaxxaamuraan of beeksisu. So amma wanniin rakkoon namootiin tokko marroo irratti rakkoon qaban maalinni dubbisaa dhaggeeffadheera. Waraabameetu namni wayinaa erge. Nan dogoggoree moo laata jedheen yeroo sadii irra deebi'ee dhaggeeffadhe. Wanti marroon jedhe sun otoo ana ta'e maalan jedhaayyuu jedheen of gaafadhe. Otoo ana ta'e otoo nan iddoo marroo taa'ee jiraadhe akka isaatti bakkeessaa bu'een dubbadha ta'e nama meeqan arrabsaa abdiyyuu nan kutadha namarratti. Akkatti nan jedhuyyuu hadhaawaa ta'aayyuu. Marroon achirratti wanti inni jedhe hin jiru. Kanaafuu maal argitaa walumaa galatti habalu diina mitii jedhee addaan baasus hin danda'u garuu wanti nani jechuu barbaadu maaliin tokkoffaa fayyaalessummaa namooti kanaati lammaffaa immoo harka lafa jalaatiin just maybe Oromoo jidduutti garaagarummaa uumanii fakkeenyaa fi leadershipii ABO durii amma manadhaa jiran kana fi biyya alaa jiran kanaa fi waboo biyya bosona keessa socho'aa jiru caasaa sana waliin rukutanii Oromoon jabaatee humna guddaa akkan taane gara fuulduraatti gochuu nama fedhii qabatu jiran natti fakkaata. Akkan argutti maaliifin kun egaa hojjaa intelligensii harka lafa jalaatiin hojjetamudha. Amma fakkeenyaaf ennaa TPLF wajjiniin wabooni waliigaltee godhe jedhan sana nama meeqatuyyuu waa baay'ee odeessaa ture. Sun biyyuma kamittuu militariin allaayansii uumee diina isaatiin loluun kan ofii qabatee jarri isaan sunis kan ofii qabatanii yeroof diina fuuldura jiru sana cabsuun barbaachisaa akka ta'e beekamaa. Kanaafuu otoo waan keessa jiru hin beekin qeeqa namooti baay'isantu turanii jechuudha. Isayyuu immoo namooti qeequudhaaf mirga hin qabne maaliifin achi keessaa qooda hin qaban qabsoo keessaa qooda hin qaban gaaf tokko gad ba'anii dubbatanii hin beekanii gaaf tokko saantimii kennanii hin beekanii gorsa wayii kennanii hin beekanii tolfataniitu ennaatti tole qofa itti tolaa jechaadha. Kanaaf walumaa galatti ani kan hin barbaadu namootiin akka marroos ta'e wanniin waboon guutuun dargaggoof yookiin immoo warri dur achi qabsoo kana keessa turan wanta akkasii hamlee isaanii tuquun akka irra hin jiraan. Maaliifin du'aatii obboleessa ofii yookiin obboleettii ofii cinaatti reenfa laalanii kan hamleen tuqamuu hin dandeenye namooti dadhaboo akkasiitiin hamleen isaanii tuqamee qabsoo irraa akka duubatti hin deebine ani kana waniinuma kana keessaanuu sanumaan jechuu barbaada. Walumaa galatti waan ala kana keessa jiru akka nuti hawwinutti jira miti xuruuree deemaa hin jiru. Waan hin deemneef immoo albaaqessummaa namootii tokko wallaalummaa fi ana malee namni hin beeku, ana malee waa'ee Oromoo namni ittiin dhimmu, ittiin abboomu namootii jedhanidha. Egaa kana yeroo dhumatuyyuu hiikaa kennaaf waan akkasii kana. Gaariidha gaamee gara caalu namoota diina jalatti hayyuudha ofiin jedhan akka fakkeenyaatti fudhataniitu. Gama kanaan immoo namoota qabsoo Oromoo keessatti nuti hayyoota, nuti beektota, nuti baranneerraa jedhanii dhimma Oromoo irratti yeroo adda addaatti waa dubbatantu gadi bahanii waa jedhan, waa qindeessan, waa gargaaruuf tattaafatan jiru. Sun waan bareedaadha. Garuu yeroo ammaa kanatti yeroo humni weerartuu nafxanyaa shira keessaaf alaan qabsoo Oromoo sakaaluuf xaxaa jirutti Oromoon walirratti duuluu moo tokkummaan qabsoo isaa finiinsuun shira kana fashalsuutu irraa eegama. Dhuguma bifa kanaan hayyoonniif beektonni Oromoo biyya ambaa
gahee isaanii bahaniiru uummata isaanii ijaaranii akka hayyuu tokkootti akka beekaa tokkootti akka nama barate tokkootti tokkummaan dhaabanii diina kan dura dhaabbataniiru moo bifoota sila kaasneen ofittummaadhaan garee qabachuudhaan nama lubbuu isaa wareegaa jiru kana dura dhaabbachuu kana keessatti qooda godhataa jiru. Kanaaf dhuguma gahee isaanii bahataniiru gahaadha wanti godhamaa jiru. Akkamtummoo irra wayya isa darbe dura qofa kaasnee sana qeeqoo osoo hin taane amma hoo yeroon jira ammas yeroo hamaa keessa haa jiraannu malee amma hoo maaltu irraa eegama hayyummaa isa dhugaa beekumsa isa dhugaa barumsa sana yoom uummata osoo hin baratin isaan barsiise uummata osoo hagabuu isaan sadarkaa guddaarra isaan geessise kana akkamittiin barumsa sanaanii beenyaa kafaluufii danda'u isa jedhudha. Gaafii hundee qabeessa baay'ee ulfaadhu. Hayyuun eenyunni? Maaltu hayyuu nama taasisa? Leenjifamanii fakkeenyaaf amma injineeringiidhaan dhaabbata yuunivarsiitii wayii keessa dhaqee namni wayii na leenjisee akkanatti kan riqichi ijaaramu akkanatti kan manni ijaaramu jedhee na leenjisuun sun hayyuu na taasisaa lakki. Hayyuuni nama waa hubatu. Waa hubatu ennaa jennu fakkeenyaaf daa'imni xiqqoon tokko waan ittiin tolle tokko hubatee mucaan kee mucaa waggaa 2-3 durbas haa ta'u dhiira waan ati godhi jette dide yoo siin jedhee waan hubate sana qabaachaadha dide jedhe hubannoo irraa ka'ee jechaadha daa'imni sun yookiin kaateetu. Egaa maaltu dhufaa daa'ima sana irrukuta namni yookiin lolaanii daa'imnumna hin qabdu waan warri jedhaniin sana fudhatteetuyyuu deemti. Tokkoffaa rukutamuu sodaachuudhaaf waan warri jedhan sanatti fudhachuutti gad deemte jechaadha. Amma egaa hayyuuwwan inni opidiyoo fa'aa keessa jiru yookiin immoo opidiyoo jala kaatu waan akkasiiti. Hayyuu warra aanga'oota isaan gubbaa jiru gammachiisuudhaaf otoo hin barbaadin waan ofiisaatiin barbaanne tokko fudhatee deemu jechaadha. Namootiin akkasii namootii jira miti otoo ofii isaanii hin gammachiisin nama biraa gammachiisuudhaan yeroodhaaf jiraachuu barbaadan dide jechuu hin sodaatu jechaadha. Maaliif dide jechuu sodaatu? Tokko waan argatan sana dhabu jechaadha. Yookiin immoo hin adabamu. Yookiin adabbii sodaataniitu waan namni biraatti hojjetu yookiin immoo waan argachuu barbaadan sana dhabuu mannaa jedhaniitu waan namni isaan irra jiru akka daa'ima siin jedhee kana fudhatu jechaadha. Kun hawwii egaa ambaasaddaroota PP ilaaluu dandeessa. Doktoroota maaloofaa yookiin immoo warra kun amma naashinaal daayaloog jedhanii nama 42 namni barsiise yoo achi keessa jira Profeesarii wayii maqaan isaa jira achuma nan beekas duudennaan guddadhu hollaa keenya. Jarootiin sun hayyuu miti. Maqaan Profeesarii jechuun ni dandeessaa hayyuu miti. Hayyuun eenyuree amma haala keenya keessatti hayyuun ilmaan Oromoo rakkoo saba isaaniirra gahu hubatanii dide jedhanii. Dide hin ta'u. Siinan lolaa lubbuu koo wareegaa jedhanii nama hubatan jechaadha hayyuun sana. Amma sana innaa ilaaltu ati zamana Abrahaam faa waan Abrahaam faa lafa kaawwan Yesuusin faa dhufanii lakkii isa jabaasii miti bitaanosidhaan mirgaanii jedheetu barumsa biraa ennaa barsiisu warri Roomaa faa warri hin jaalanne namicha sana iyyuu ajjeesaniif. Maal jechuufanii hayyummaa jechuun waan ofii keetii hubatte dhugaadha jettee qabatte tokko farra saba kee irra ga'e sana amma ijoollee waboo kana dubara haa ta'u dhiira nama medical schoolii barates haa ta'u yookiin injinerii yookiin immoo militarii keessa nama tures haa ta'u dargaggoo umuriin isaanii akkuma argite qawwee baatanii deeman kana yoo argitu hayyuun isaanii. Hayyuun kun maalinni hin fakkeessu. Hayyuun sobduu miti, hayyuun fakkeessituu miti, hayyuun mataan gadi hin qabatu. Dhugaa arge sana
waan hubate sanaaf jedheetu wanni kanfala. Lubbuusaa wareega. Hayyuu jechuun sana. Hayyuu jechuun nama diraamaa taphatu lafa fudhatee uffata uffatee bareedee qonqoo isaatiif bulu miti. Hayyuu jechuun kutataa nama murattu kutattu dhaaba qabdu tokko waan hubatte sana mirkaneeffattee yookiin mirkaneeffatee waan sanaaf hiikaan kenna. Hiikaan isaa immoo karaa kana. Fakkeenyaaf egaa hayyoota Oromoo innaa jennu isa karaa nagaa hiikaa kennuudha. Karaa nagaa jechuun karaa wayyaaniin barbaadanii isaanuma kadhadhee mataa gad qabadhee na hidhootii waan isaan barbaadan sanan akka isaan barbaadan sanatti hojjedhaa jedhee ijaaramee jira. Kafaa'uu fudhachuu dandeessi. Isaan kunis hayyuu ofiin jechuu danda'u. Hayyummaan isaanii sun garuu olaantummaa humna nama biraa jalatti jecha sun anaaf hayyummaa miti. Hayyummaan ofiitiin dhaabbadheen humna koo irratti ejjedheen biyya kootiif lubbuu koo wareega. Amma dhumattan deema jedhee nama dide jedhu jecha rebel warra godhu warra du'a yookiin dhugaa jedhee bilisummaa sana wanni godhatee mallattoo godhatee deemu jechaadha. Hayyuun sana. Kanaafuu walumaa galatti inni ani hayyuudha jedhee namni karawaataa uffatee deemu yookiin ani hayyuudha jedhee ijaadhuma filame yookiin ijaa muudame yookiin immoo ijaa leenjifame. Egaa leenjiin kuni domestication jechuu kooti namni gaafuma leenjifame ka'ee warra leenjisee duutu sun ijuma duteef leenjii sana duukaa bu'ee jaa dute akka saree jaa dute hayyuudha jedhamuu hin danda'amu. Akkasitti nu badhaan. Hayyee ulfaadhaa Dr. Rundaasaa. Mee amma immoo gama keenyaa fi garuma qabsootti deebi'anii qabsoo irra jiran kanarraa xiqqoo haa jennu. Lolli Tigraay keessatti gaggeeffamu takka ho'ee yeroo gabaabaa keessatti immoo deebi'ee qabbanaawaa. Hamma eegame olitti jechuun danda'ama dhageettii qaba. Oromiyaa keessatti garuu lolli dhaabbataadhaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jira. Kan irraa haasa'amu immoo lola Tigraay keessatti gaggeeffamudha. Sunis haasa'amu maaliif haasa'amee miti? Kan Oromiyaa keessaa maaliif dhageettii dhabe? Qaamonni alaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi ABO dhahuurraa Oromiyaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an fa'aa jedhanii yeroo dubbatantu jira. Kun maalirraa ta'e? Egaa akkuma jedhe barumsi namni qabu otoo egaa hin hawwinaa otoo silaa namni ofittummaa sana dhiisee waan bal'aa tokko yaaduu danda'e jechuudha. Otoo namni ajjeechaa bakkee hundatti gudeeddaa bakkee hundatti Oromiyaa guutuutti buqqa'insa beela rakkoo iddoo hunda mana Oromoo hunda seenee jiru kana ilaalee kan ofii sana duubatti xiqqoo dhiisee ofittummaa sana dhiisee jedhe wanti hojjetan baay'eedha. Maaliifini inni ji'oogiraafii barates inni daandii akkatti baasan barates inni qoricha beekus inni faarmasistii ta'e yookiin immoo waa'ee dinagdee beekus waan hojjetu baay'ee qaba. Akkuma akka isaatti akkuma leenji'etti naannootti tajaajila kennu hin danda'a. Dhugaadha. Biyya jaan qabnee biyya keenyatti deebinee akkuma beekumsa wanni barumsa leenjii annetti biyya keenya tajaajiluu hin dandeenye malee inni bishaan cufuu danda'u waa'ee hydroo wanni barate kun Boorana Gujii dhaqee uummata Booranaa eela harkaan lafa qofforuu fi paampiillee walitti bitee dhaqee bishaan baasuu fi danda'a. Booranni loonsa horsiifatee gurguree aannan isaa ta'u foon gurguratee jiraachuu danda'a. Har'a jaa biyya hin qabnee fi namni meddee saba isaatii quuqamu jaajjeeffamuu fi biyyatti galuu hin danda'u. Kan biraa dhugaan jiru maalinni akkuma biyya Ameerikaa kanattis haa ta'u biyya biraatti garaagarummaan nama jidduu jiraatu paartii adda addaa gosoota adda addaa afaan adda addaa jidduu jiraatu nu keessa sima jira wanti sun nama jaa taaneef mataan keenya adda adda yaada jechaadha akkuma bifa keenya mataan keenyas adda addaa muuxannoon keenyas adda addaa
wanni kanarraa ka'ee namni ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu kan gad xiqqaachuun irra jiru inaaffaa fi ofittummaa sana. Inaaffaan ani jaan sitti naaffee waan ati qabdu sana sitti naaffee akka waan ati qabdu sana si harkaa badu gadi buutee akka kootti akka hiyyoomtu hawwuun sun warra amantee qabuu fi waaqa wajjinuu waan wal lolu ta'uu danda'a. Warra immoo loojikiidhaan yaaduu danda'us yoo ati horatte, yoo ati qabaatte, yoo ati cimtuu taate anaafillee bu'aa mana keellee dhufee buluu nan danda'a, kajeellaallee on dhufee sibiran dhufa orma bira toon dhaqiin jechaadha. Namni koo yoo darbeef, namni koo yoo angawaa ta'e. Garuu rakkoon maalinni inni biyya keessa jiru aangoo sana qabatee taa'ee waggaa 3 keessatti warra sooromanitu jiru. Namoota akka Dhaabaa Dabalee fa'aa haayiskuuliidhaa ka'ee biliyeenarii ta'etu jira. Ilmaan ofii Ameerikaatti barsiifatee amma immoo biyyatti galanii importerii kan ta'an jechuudha. Isaan aangoo dhabuun barbaadan. Garuu ani kan onnee koo na dhiigsu dubaroonni har'a qawwee qabatanii bosona keessa daaddisaa jiran akkuma dubara Oromoo shii rifeensa shii wanni godhattee tokkofattee faashinii taakoo kophee keewwattee heerumtu yookiin heerumuu barbaaddu isaanis ma barbaadu. Garuu dhugaa sanaaf dhaabbataniitu lakki sabni koo salphatee gadaantummaadhaan arrafamee lafti isaas irraa fudhatamee biyyi isaa irraa fudhatamee gadaantummaan hin jiraatu lubbuttii tokkittii qabu kana wareega jedhanii kanaaf bosona keessa deemu. Dubarris dhiirris akkuma aadaattu dubarri takkumaa'uu seenaa Oromoo keessatti idduma Minilik dhufee kun Itoophiyaa jedhan kana uume Oromoon lafa isaa taakku tokko bilisa baasee lafa isaarraa lolachuu kan jalqabe isammaa kana. Bara 10 jechuun idduma wayyaaneen kufuu jalqabde 2014 kaasee amma ammaatti jechuudha. Kanaaf hayyummaan ijoollee kanaa gootummaan isaanii kutattummaan isaanii of wareeganii sana gochuun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf afaanuma ittiin galateeffannu afaanuma ittiin dhaadhessinullee jechuun illee nu dhiba. Walaloo barreessitoo naan jettee akkattiin barreessee faarsu na dhiba. Kanaaf namni ala jiru kun kanuma too hubate kabiraa umuriidhuma ofiiyyuu too ilaalani waggaa meeqannaafi hammam jiraadheera waggaa meeqannaafi isaafi kan ammoo waan gaarii tokkorra yoon oolchee waan biyyaaf dhalootatti fufuuf seenaa tokko hojjetu isaan dhalootatti fufu bilisoomsu nagaan akka jiraatanii biyya ofirratti horanii wal horanii jiraatan maal gochuun irra jira jedhee of gaafachuutu irra jiraata. Garuu rakkoommaa inni natu beekaa, natu hayyuudhaa, natu si dursaa jedheetuma amma jiru bobbokokee mana isaa taa'aa dhumarratti wanni ani hubadhe nama biyya alaa jiru kana keessa uumaan hojjaa isheen niiftu. Yeroo irraa yerootti namooti du'an dhageessa. Inni kaan dhukkubsatee du'aa, inni kaan dulloomee du'aa, inni kaan abdiidhuma kutatee kan manatti hafeetu baay'ata. Iddanaan Ameerikaa dhufee namootiin du'an baay'eedha. Jechuun uumaadhuma gaa duuni uumaadhuma. Kanaaf kanumallee hubatee namni keenya ala jiru kun yeroo gabaabduu ishii hafte kana keessatti otoo waan dhaabbataa ta'e tokko hojjechuudhaaf tattaafatee natti tolaa daandii baay'ee jira. Keessaahuu yeroo ammaa ennaa dargaggoon lafa bilisoome baay'ee Gujii Boorana lixa Oromiyaa fi waltajjii Oromiyaatti lafa bilisoomsan kana maal sinii goonu kan jedhu gaafachuutu irra jiraata. Garuu karaa waboo hanqinni jiraata jedhee kan inni dubbachuu danda'u maa'inni amma danda'ametti namootii silaa taa'anii waamicha eeggatan yeroo irraa yerootti qunnamanii gara hojjaatti bobbaasuudhaaf tattaaffii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'een nama affeerraadha eeggata. Yookiin immoo akkatti yerootii sana qunnamanii jaan beekneef taa'ee eeggataa jechaadha. So achirratti waa tokko itti yaaduun waboon caasaansaa biyya alaatti sirriitti diriiree namooti walitti qabuudhaaf tattaafachuutu irra jiraata. Kabiraa warra maqaa wabootiin biyya keessa naanna'ee daldalee kun akkasi saba ajjeesee horii irraa fudhatu amma Naqamteetti
magaala Naqamtee keessatti ati Oromoo taanaan birrii 100 ka'u ati waa daldala wayii qabaannaan 100 fidisiin jiru amma 200 200 si gaafatu otum dubbattu bilbiloota namooti bilbilanii akkasitti nama wanni jedhanii doorsisan bilbila tokko nan qabaa biyyarraa kan nagahee isiniifan dabarsa barbaaduudha namooti bilbila sana yoo geeddaratan malee egaa walumaa galatti naannoo akkasitti namni keenya baay'ee rakkachaa jira qotee bulaan baqatee gammoojjiitti baqataa magaalatti baqachaa jira namni ala taa'u kun dhihoo xiqqaatee jiru gaarii jiraata rafee bulaa nyaatee bulaa uffatee bulaa qorri santuquu aduun santuquu makiinaa keessa taa'eetu iyyuu kiiloomeetirii tokkollee lafoon deemu biyya kanatti kanaafuu xiiqii sana duubatti hambisanii yoodhuma of jaalatan illee wajjin hojjetanii gaafa bilisummaan dhufe waan jaalatan san akka argatan waloodhaan utuu yaadanii natti tolaa gorsisanii akka nama tokkootti kennuufi danda'u kanuma. Hayyee ulfaadhaa Dr. Rundaasaa. Mee ammammoo gama keenyaa fi garuma qabsootti deebi'anii qabsoorra jiran kanarraa xiqqoo haa jennu. Lolli Tigraay keessatti gaggeeffamu takka ho'ee yeroo gabaabaa keessatti immoo deebi'ee qabbanaawaa. Hamma eegame olitti jechuun danda'ama dhageettii qaba. Oromiyaa keessatti garuu lolli dhaabbataadhaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jira. Kan irraa haasa'amu immoo lola Tigraay keessatti gaggeeffamudha. Sunis haasa'amu maaliif haasa'amee miti? Kan Oromiyaa keessaa maaliif dhageettii dhabe? Qaamonni alaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi ABO dhahuurraa Oromiyaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an fa'aa jedhanii yeroo dubbatantu jira. Kun maalirraa ta'e? Atu akkuma beektu warri Tigraay waggaa 27 aangoorra turan. Waggaa 27 kana keessatti horii guddaa ala keewwataniiru namooti baay'ee wajjin wal beeku. Keessaa warra Ameerikaa kana Democratic Party kana keessa qunnamtii guddaa qabu. Isa qofa miti. Abukaattoowwan loobii warra jedhaman kana qaxarachuu danda'u. Ji'aan mootummaan PP baasii mootummaan PP baasuu dandeessu caala TPLF sooressi isaanii tokkichi baasuu akka danda'u dhagayeera. Maqaayyuu nan beeka. Amma miidiyaa isaanii ilaali. Ijoollee professional ta'an mindaan qaxaraniitu hojjechiisu inni keenyaa garuu gurmuunumti yookiin namni tokko mindaadhaan ijoollee qaxaree miidiyaa dhaabbataa tokko ijaaruu danda'u hin jiru. Hirphaan jiraata jechaadha wanti keenya. Kun duris hin turre waggaa 10 darban yookiin 5-8 darbe kana keessas hin turre har'as hin jiru inni keenya. Duruma akkanuma keenya. Egaa Tigroonni loobii bituu qofaa fi horii ala keewwachuu qofa otoo hin ta'in namootii kan akka eenyu adinoom kana fa'aa yoo argitu UN keessatti Secretary of Health iddoo guddaa namooti baay'ee wajjin wal beekaa White House keessatti gorsitooti warri ta'an jijjiru Siyyaa Abrahaa fakkeenyaaf UN keessatti peacekeeping wanni sana keessatti iddoo guddaa qabu. Kanaafuu nama baay'ee qunnamtii qabu bilbiluma kaasanii namooti aanga'oota ta'an naannoo addunyaa keessa Western Europe fi Ameerikaa kana warra qunnamuu danda'an jechaadha. Kana achirratti nu caalu. Kabiraa militariin Tigraay akka militarii biyya tokkotti fudhachuu dandeessa. Misaa'elii amma ga'uu qabu, taankii qabu, qawwee gurguddaa kanaa fi xiyyitii baay'ee qabu. Kanaaf loltuu professional ta'e generaalota professional ta'anii biyya alaatti leenjifaman kumaatamaan qabu loltuu jechuu kooti. Generaalotas baay'ee qabu. Warra amma field marshal jedhamanii shoomaman isaantu leenjise. Biraanuu faa'u yookiin Baacaa Dabalee fa'a warra sobaan biyya balleessaa turan kan dandeettis hin qabanii kijibduudha milishaa tokko wajjiniin
Baacaa Dabalee fi Biraanuu Juulaa fudhatteerra sadarkaa milishaa warra jiranidha. Isumarraa kan. Isaan iyyuu immoo kan booji'ee leenjisee ashkarii godhatee waggaa 27 tajaajilamaa ture Tigroot. Kanaaf wal bira qabdee akkam gooteetu iyyuu ijoollee Oromoo dargaggoo aariin manaa baase qawwee otoo hin qabaatiin dhaqanii saamanii ofitti dhaa jiran kophee otoo keewwatan kan hin qabne waan nyaatan ijoollee hin qabne akkam gooteetu iyyuu humna biyya tokko TPLF jechuun biyya tokko jechuudha. Kabiraa namni kan wallaalennaa baay'ee maa'inni ennaa Tigroonni jiran waan hundumaa intelligensii dabalatee maqalee wani barruuwwan warri Awurooppaa barreessaa turan ilaali. The hidden capital city of Ethiopia. The future hidden capital city of Ethiopia jedhaniitu gara fuulduraatti capital city kan ta'uudhaaf deemu maqaleedha jedhanii dubbachaa turan. Naannoo maqalee kana lafa isaanii akkatti isaan magariisa taasisan, bishaan akkatti jallisii hojjetan, airportii world class, Masfin engineering, lafa qorichatti oomishan, textile kan ittiin oomishan kana caala qabu jechaadha, kan hunda qabu. Jarri kun ammayyuu humna guddaa qabu, humna gahaa qabu jechaadha. Kan ammoo kan argisiisu Eertiraa ofirraa dhoowwaa jiru, humna Amaaraa guutuudhaan ofirraa dhoowwaa jiru, kan PP ofirraa dhoowwaa jiru, kan Affaar ofirraa dhoowwaa jiru, Somaalee laandiirraa, Somaalee dhuma diraayyuu dhufee warra lole qophaa isaanii ofirraa dhoowwaa jiru jechaadha. Kana gaannaa ilaallu walqixxee miidiyaan immoo lola sanarratti nama meeqa booji'ame, nama lola sanarratti riqicha gurguddaa kan akka Takazee fa'aatu cite. Egaa propagaandaa harkaa qabu, horii harkaa qabu, lola harkaa qabu, wanti ta'es immoo ji'a shammoo muraasa sana keessatti namni du'e jedhamee gabaafame qixxee lola addunyaa tokkoffaarra lammaffaarratti du'e wajjin wal qixxeedha lakkoofsi nama du'e. Kana naa ilaaltu gaa isa keenya miidiyaan nama du'es gabaasu, mana gubates gabaasu hin jiru, duruus hin turre, dinagdeen waboo harkan jiru. Dinagdeen kan ture Tigree harkaa, amma immoo Amaara harka. Kan biyya bulchaa jiru Itoophiyaa biyya jedhan kan bulchaa jiru Amaara. Namichi Abiyyi jedhan kun dhibbaatti Haile Sillaasee caala moraa afaan Oromoo nama dubbatu, Haile Sillaaseenis afaan Oromoo dubbachaa ture, Mangistuunis Oromoodha jedhu miti ture, Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee Ayyaana. Kanaafuu maal argitaa nuti Tigree wajjin wal bira of qabnee of madaallee akka namaatti jechuu koo miti. Qabeenya isaan ammaatti hatanii achi kaawwatan, caasaa isaan diriirfatan, intelligensiinuma isaanii ilaali. Geetaachoo Asaffaa nama waggaa 7 nama qalachaa ture, nama reebaa ture qabuu hin dandeenye. Maaliif ilaali? Kun ija caasaa Oromoo keessaa fi biyya hunda keessa diriirfatee PP'n iyyuu sana sodaatteetu Tigree hundumannaa sodaattu wareertee fuutee kaampii concentration kaampiitti galchaa akka turte sammuu kanatu yaadatta. Kanaafuu nuti kan TPLF yookiin immoo Tigraay caallu lafti keenya bal'aadha, dinagdeen keenya bal'aadha, harkaan qabnu malee sabni keenya baay'eedha, dhugaan immoo gara keenya jira. Amma garuu rakkoo guddaan nutti deemaa jiru isa sana miti. Har'a naaqfaa Eertiraan tokko birrii Itoophiyaa 3dha. Exchange wanni sana ilaaltu akka doolariitti ta'eera. Kan ammoo Abiyyi fa'itu godhe. Amma Isaayyaas fa'a isaan buna bitu naaqfaa tokko fidanii naaqfaa 100 birrii 300, naaqfaa 200 birrii 600 godhanii bunas xaafiis caatiis isaantu daldalaa jira. Kanaaf tokkummaa Itoophiyaa jedhee Isaayyaas bo'aa ture durumas. Isaan kolonaayizarii ta'uu, qubattuu ta'uu, boojituu ta'uudhaayyuu deemu malee biyya ofii bilisoomsaniiru. Amma gaa kan nutti deemaa jiru Tigreenis fi PP'n araaramuuf deemu. Keeniyaa keessatti jaarsummaa ta'aa jiru. Isaanin araaramuu Itoophiyaa irratti walii galu. Tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galu. Eertiraanis tokkummaa irratti walii galti. Maal irratti wal lolanam? Amaarri Walqaayitti Xagadeen deebisaa jetti fi Humaraa deebisaa jennaan namichi koloneelli eenyu wanni wayii jedhani didee jedhanii amma isayyuu Finfinneetti waaman kadhatanii. Naannaanii jarri kun walii galuuf deemu. Tigree, Amaara, Eertiraa. Maaltu dhufaa?
Noorzi Itoophiyaan jedhan suni warra Habashaa warra gadi jiru kana Oromoo, Sidaamaa, Walaayittaa kana rukutee bulchuuf deemu. Booji'ee irratti olaantummaa isa takkaa'uu ijiguuf hin deemne soneeffachuuf deemu. Gurbaan Mustafaa jedhan kun ijaa kana beekuuf pirezidantiin Itoophiyaa dubartittiin sun ishiituyyuu UN keessatti wanni isaa turte ajajaa isaa turte ishiituyyuu fidee shoome durumasii gurbaan waan ishin jetturraa alam hin bahu kanaaf biyya isaa keessattuu nama ajjeesaa jira. Achiiyyuu Amaara fidanii karaa sana karaa wanni Ogadeeniyaa sana Oromoo jaarsoo kana lafarraa fixanii Harargee kana lafarra dirree dhawaa hunda dhuunfachuuf deemu jechaadha. Kanaaf Amaarri amma aangoorra jirtu kun sanyii ishii waammattee Eertiraa fi Tigree walitti waammattee tokko ta'anii Oromoo cabsuuf deemu, Walaayitaa cabsuuf deemu, sabbichuu hunda amma silaa dhumaa jiru kanayyuu caala ajjeesuuf deemu siin jedhaa. Isaan kan irratti walii galan Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessatti immoo waliin daldaluudhaaf amma fakkeenya walabummaa construction, Oromoo development, Maaloo, OCC jedhanii warri OPDO busy ta'anii Oromoo daandiidha ijaaru isaan. Maaliifin ganaa mana ijaarratanii, swimming pool ijaarratanii, viilaa keessa jiraachuuf deemu. Eertiraanis intelligensiin Eertiraas immoo ijaarra jira, baankii kan to'atu isaanii, intelligensii kan to'atu isaanii walii galanii jechuudha. Oromoon kan hawwachuutu irra jiraata. Xaafiidhuma amma bitanii biyya alaatti ergamu ijoollee Eertiraa namoota Eertiraatti ergaa bunas isaantu ergaa biyya keessa xaafiin amma rakkisaa ta'eera jechuudha. Kabiraadii isaatii naannoo Zuwaayii fi bakkee adda addaatti dhakaa cilee jedhamu kana isaantu iyyuu paak godhee gurguruu jira. Warqii sila kunoo Gujii jirus isa lixa Oromiyaa jirus isaantu gurgurachuuf deema already itti deemaa jiru. Kan rakkisee isaan rakkisaa jiru waboodha. Waboo balleessuun dirqama isaaniitti jecha. Waboo balleessuu baannaan dinagdeen isaanii gufataa. Dinagdeen warra Eertiraa immoo Angoolaa, South Africa iddoo hundatti wanni qabu. Handhuura tolfataniitu horiillee achiin baasuu, achiin as deebisuu, karansii sana achiin fiduu. Amma horii sanaan immoo leenjisaa jiru. Humna guddaa leenjifachaa jiru. Humni guddaan isaan leenjisan immoo waboo cabsuuf deemaa. Tigree wajjin waliin lollu, Tigree wajjin wal loluun keenya dogoggora guddaadha jedhanii amma wacaa jiru warra Amaara. Lola ka'oon itti kaasuun nurra hin turre. Amma isaan araarfannaa nuti tokko Itoophiyaanuu isaanii. Warri Tigrees immoo kana gammachuun fudhatti. Egaa kanaaf waa'ee jara sanaa fi keenya akkanatti hubachuun nurra jiraata. Dhugaadha. Humna sana wal madaalchisuun yaada madaalawaa qabaachuu ala nama baasaa. Maaliif qaama waggaa 30 mootummaa ta'ee turedha. Qabxiilee hedduu kaastaniittu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo bifa kanaan jabaatee mul'achuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isa jalqabaadha jechuun umrii keenyatti amma arginittis seenaarraa haga beeknuttis kun waan akka qabsoo Oromoo keessatti ta'ee hin beennedha. Ta'us amma qabxiilee isin gara boodaarra kaastanii Tigree fi Eertiraa fi warri Amaaraa kun wal ta'anii Oromoo cabsuuf gara fuulduraatti waliin hojjechuuf deemu inni jedhu kun egaa siyaasni yoomiyyuu fira dhaabbataa hin qabu isa jedhan sana agarsiisa. Kaleessa TPLF waliin maal turre, Eertiraa waliin maal turre. Kanaaf TPLF fi Eertiraan har'a wal lolaa jiran bor waliin hin hojjetan yookaan immoo Amaara waliin hin hojjetan jechuun hin danda'amu. Garuu Oromoon kana beekee waan isatti dhufaa jiru beekatee yeroo kamuu caalaa waraana bilisummaa Oromoo naa dhaabbatee olaantummaa isaa biyya isaa irratti mirkaneeffachuun kan yoomuu caalaa baay'ee akka isa barbaachisudha akeektanii. Kanaaf guddaa galatoomaa dhumarratti dhaamsa uummata Oromoo biyya keessattuu qabxiilee jalqabaa kaasaa turre irratti burjaajii keessa jiru sanaaf waan dhaamtan yoo jiraate. Akkasumas ala kanatti Oromoo wal gidduutti deebi'ee rakkoo walitti uumee wal takaalaa jiru kanaaf illee waan dhaamtan yoo jiraate carraa sinii kennaa ulfaadha.
Baay'eetis galatoomii tokkoffaa baay'ee barbaachisaadha jedhee kan inni yaadu kan guyyaan yeroon hin kennamneef tokkoffaa warri horiin nu gaafatee waboon dhufeetu nu saamuudhaa mana fidi jedhee natti ramade warri jettan yoo dandeessan dhokadhaatii footoo kaasaa jaruutii sana abbaan tokko naa dubbisu namni biraa dhokatee daa'imni illee silkiin namni baay'een harkaa qabdu bilbiluma sanaan suuta jedhanii footoo jaraa warra dhufee horii gaafatu kana footoo kaasuu yoo bilbilaan immoo sinitti dubbatu ta'e bilbila isaanii ol kaawwachuu yoo moo footoo kaasuu illee dadhabdan ijumaan ilaaltanii namni sun maal akka fakkaatu yoo hin beektu ta'e dhalataa eessaatii kan jedhu sana adda baasuudha. Keessaan naannoo Ambootti oduun gara Shananii fi Jibaatirraa dhagahe ijoollee isaan durii ijoolluma beeknudha. Amma isaan kun Wallaggarraa dhufanii. Isaan Wallaggarraa dhufan kun immoo xiqqoodhumayyuu garaan laafanii jedhaniituyyuu waan ijoolleen gara lixaarraa Oromoon waboon gara lixaarraa dhufte kun jibba naannoo waltajjii Oromiyaa qabdu fakkeessanii odeessuun sun dogoggora guddaadha. Ijoolleen sun kan barumsa isaanii dhiisanii yookiin hojjaa isaanii dhiisanii maatii ofii dhiisanii bosona galaniif eessattuu dhalatan eessaayyuu dhufan Oromoo guutuu bilisa baasuudhaaf. Kun hubatamuutu irra jiraata. Diinatuyyuu lixarraa dhufne jedhee odeessisee keessa deemee gandaan Oromoo addaan qooduuf deemu. Kun qeexeffatee namni dhaggeeffatu hundi kana baruutu irra jiraata. Lammaffaa waa'ee aba'oo fi hayyoota aba'oo durii fi waboo jidduu. Akkuma beekamu waboon bosona keessaa bilisummaadhaan lolaa jira, lubbuu ofii waleegaa jira. Aba'oon immoo inni magaala keessa silaa dhufee biiroo banatee karaa nagaatiinan siyaasa gaggeessa jedhee dhufe manadhaa jira. Amma manadhaatiyyuu waan nyaatan dhabanii yookiin nyaacha didanii hospitaala jiru baay'een isaanii. Jarri kun lamaan wal loluu hin danda'an. Waan wal lolaniifis hin qaban kaayyoon isaanii tokko, galiin isaanii tokko. Kanaaf humni kun lamaan caasaan dur diriires inni amma diriiree jiru biyya alaa yookiin biyya keessa jiruu fi waboon inni bosona keessaa jiru akka tokkotti hubatamuutu irra jiraata. Walumfaanayyuu waboon maqaa warra magaala keessa jiruu fi yookiin manadhaa jiru yookiin immoo biyya alaa jiru dha'uu dhiisuun isaanii gaariidha. Maaliifin isaantu iyyuu bobbaasa jedhanii qabata sana godhatanii nama kana akkan ajjeefne isa Finfinnee jiru yookiin isa magaala adda addaa Oromiyaa keessa jiru akkan ajjeefneef bu'aa qaba. Malee wal lolanii akkan taane namni hubachuutu irra jira. Humni kun aba'oon leadershipin aba'oo hayyoonni aba'oo kanaan dura aba'oo gaggeessaa jiranii fi turanii fi ammallee caasaa diriirsanii jiranii fi waboon tokko har'allee. Maaliif tokko ta'a kaayyoo isaa tokko. Tokkummaan namaa ilaalcha malee bifa miti, umurii miti yookiin durba dhiira ta'uu miti. Durbaaf dhiira ta'uun leebilii namni walitti maxxanse malee namni namuma. Kanaaf wanti hubatamuu qabu waan lamaan kana jechaadha. Diina Oromoo guddicha kana cabsee jaarmaasaa guddicha kana cabsee bittimsu. Innaa kana jennu diina innaa jennu even ani TPLF mayyuu warruma wayyaanee haarinnat dhufee waboo wajjiniinan hojjedha jedhu waboo qobaatti didhee waan isaan kaan immoo absolute ta'anii yookiin expire godhee yoo dhiyaate kaayyoo qaba jechaadha. Gara fuulduraatti aba'oon cimaa ta'ee dhufe akka ittiin morkine iddoo lamatti cabsuu iddoo saditti cabsuudhaaf tattaaffiin godhama jechaadha. Kanammoo maalirraa argitu otoo aba'oon jiru otoo biiroo qabu biiroo isaarraa cufanii warra biiroo keessa jiru ajjeesanii isa kaan hidhanii achi keessaa immoo galtuu tokko funaannatanii of keessatti galchanii aba'oon nuyi jedhanii isteejirra taa'anii maqaa aba'ootiin akka haasa'an kan godhame beekaadha. Kana Mardaasaafaa yookiin Ibsaa Nagahoofaa yookiin immoo kun kan akka Galaasaafaa kana ofitti kan qaban kan akka Diimaa Nagahoofaa kana kan ofitti qabanii aba'oonni durii galeera inni dhugaan galeera warri hidhaa jiranis manattiines alattiines hospitaala keessatti dhukkubsachiisaa jirrus bosonatti ajjeesaa jirrus ishiin barbaachistuu miti balleessuu qabna jedhaniitu karooraan ka'ani. Karoorri Abashaan amma biyya bulchaa jirtu kun ittiin kaate takkaa wayyaaneenis
dargiini Salasillaaseenis ittiin deemeen beeku jarri kaansariidha. Maaf kaansarii ta'anii Oromoo keessaa warra bahan afaan Oromoo, qorqalbii Oromoo, qunnamtii Oromoo, eenyutu Oromoo quuqama, eenyutu Oromoo eenyutu wal beeka, eenyutu maal dubbata, maal yaada jedhanii warra beekan. Warra nu jidduu akka kaansarii dhagna keessa taa'u sana nu jidduu ta'anii jaa ta'eef wanti xiqqoo akkasiitiin bifa gandummaatti akka hin jijjiirre, bifa wal diiguutti akka hin jijjiirre kanumaan iyyuudhaan madda irratti atillee yeroo keetiif baay'ee galatoomna. Hayyee Dr. Hundaasaa guddoo galatoomaa ulfaadhaa mallee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan horaa bulaan isiniin jedha. Atillee baay'ee galatoomii dargaggoo keenya yookiin immoo loltuu waboo caasaa waboo hunda mararfannoon qabuu fi jaalalan qabu karaa kana ibsachuun barbaada galatoomii.